Yaa jarako akkam jirtu mee jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii mandara TikTokii jooriin jechuudha mandara TikTokii joorii gaafan jooruu maal akkan argadhe isinitti machuudha mubaarak mubee arasalaasaa mucaa warra Ingiliz abbaa ibbuu durii jechuudha abbaa ibbuu keenya durii bara YouTubeii nurra jirtu mucaa san baay'ee marmaan anku jechuun isaa hundumtu na kofalchiisu natti tolu YouTube irraa magara TikTok ceeraachi jira viidiyoo nama kofalchiisu viidiyoo fincaan dhaggeeffadha barumsa sin qaba bashannana sin qaba kolfa sin qaba waan hedduu qaba sirriitti dhaggeeffadhaati walitti deebina. Dubrummaa fudhachuun waan sakandii 5 waan sakandii 2 waan sakandii 3 jedha namni hedduun yeroo baay'ee yeroo haasawu namoonni akka haasaan suni tarii nama dhugamaan experience cimaa qaban nama deddeebi'anii qaama ofii kana trainingi goosisanii addaan baran namni gariin ammoo akkanuma Allahumaa kadhee badhe maqullatti dubrummaa fudhachuun maal nama dhiba dhiiraa miti ati maaliidha jedhanii kaasantu jira. Gurbaa salphataa hiriyaa kiyyaa tokko woma hunda keessa xilliqin jedhin waan hin argin waan hin yaalin hin haasayin jedhaan nan dhagahu amma maaltu uumame isin fakkaate rakkoo cimaa keessa seennee jirra dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e isin ammoo yoo namni waa isin himu callistanii kolfitan namatti hin kolfina gaafa namni dhufee waa rakkatee yaada wayii isin mari'achiisu marii namaan mari'adha komantiin illee ta'u akkana godhi namaan jedha amma maaltu uumame isin fakkaate mucaan hiriyaa kiyyaa kuni biyyarra intala waggaa 13 kadhate mucatti waggaa 13 kichuu daa'ima tamanaa baatee hin beeyne tamanuma barumsaa dhayxee deebitu kuulii daftaraa jechaadha fincaan malee bakka saniin takka waa bayanii hin beekan dhugaa dubbachuuf yoo taate akkasuma jedha warrillee intalli teenna waa takka hin beeytu mana baatee hin beeytu ala bultee hin beeytu mana barumsaa baajaajiin geessinee deebina dhugaadha warrillee akki jedhetti anama duraan gaaf duraa saniin kolfa beeyta gaafa haadhaa fi abbaan biyyarraa mucatti bilbilanii anillee bira taa akkana jedhaniin daa'ima sitti kennaa jirraa bakka san geessiteen warka daa'ima okay amma maaltu uumame isin fakkaate mucattii finnee jirraa biyya kana mucattii urga finnee har'i guyyaa 3 kana keessatti kiyyaa dhabamaan rabbi dhabama godhuu dide kuni dubrummaa fudhachuu dadhabe jedha guyyaa 3 guutuu halkanii guyyaa ima yaalaa guyyaa 3 guutuu dadhabe naan jedha sila dubrummaan matu hagana ulfaatamoo warri lilmoon hodhee nutti ergen talatan naagaluu dide bakka kanatti maaliif namoonni hedduun dubrummaa fudhachuu waan salphaadha sakandii 5 sakandii 2 maal jedhanii waan haasanii fi beekika ani nagarre waanuma namni haasa'u anallee waan inni haa agarsiisu mee bira geennee laalla gaafsan ani salphaa ta'uu fi cimaa ta'uu gaafsan isin hima dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e ani waan dalagu hunda miidiyaa irraa fidee isinitti mul'isaa dalaga gaafsan namoonni biraallee akkanarraa barataniif hin ulfaataa fi hin salphataa gaafsan laaltan so amma gurbaan dadhabe namoonni ollaa kennaa dhagayaa jiran mucattiilleen bilbilee biyyatti warra himadhaa jedhaa jirti daa'imni tunu amma gaafa inni kadhatu waggaa 13 amma 16 taatee jirti seeraan garuu gaafachiisaaf hin gaafachiisu san seera abukaadota biyya kanaan gaafanna amma na gargaarii jechuu jira gurbaan salphina na baasi na gargaari an gargaaruun ni danda'ama gurbaa kana gargaaruun ni danda'ama yooma danda'ame hoo wanta inni guyyaa 3 irratti dayfee dadhabe an akkamit danda'a maali ani sibiila lafaan qotan katumtuun moroddee lafa keette baadhee deema isatti fakkaatamoo maal jechuu barbaadeeti dubbiin naagaluu dide okay haa ta'u yume yooma sibiiluma baadhee ka deemullee ta'e ani ka inni faajee dadhabe irratti har'a humna kiyya yoo facaase gaafa taraa kiyyaa hoo akkam taani namni kun maa akkana of jaalata garuu dhugaa dubbachuudhaaf maa of jaalata anarra humna kiyya ka qabu ifaajee kiyya ka agarraa walitti qabadhee gaafa guyyaa kiyyaatiif jedhee kaadhu kana deemee nama isaa irratti yoo dhangalaase gaafa kiyyaa dhaqee isa kadhadhaa namallee deebe akkamin nalaala gowwaan asee ammoo qaruu ta'e inni narra smartii ta'e natti fayyadamuu isaati moo dubbiin kun naan galle mee isin akkam jettan deemi gargaarii naan jettamoo gaafa keetiin kasaartaa lakkii humna kee ka kuufatte humaa kaayadhu jettan akkabdim dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e wanni kun ulfaataadha siigalee ulfaataadha maali saniyyuu miti mee laala namni kuni ilmi namaa kuni wanta ofii dadhabe qofatti si erga wanta ofii dadhabe yoo ofii danda'e yoo isatti tole yoo isatti mi'aaye sitti nimu ufumaan dhugee ufumaa geeffata gaafa ofii dadhabe immoo hiriyyaatti waama araadaawu ayhonem
akkuma achitti daa'iman biyya daa'iman fidinii bilchaattum akka ta'etii tagaaf nagaan isiin dhufte facaafattee daftee irraa haamattu fidadhu siin jennaan na diddee lakkii daa'ima kichuu tana naa wayyattee fidde deemii kuma akkuma fiddeen qotiiti facaafadhu malee maali wanna na qochisiiftu badaa na baasiiftaa maal ani qotilee xafiina seetaa maal fakkaata sangaan yaa jaran narraatti ma komantii dhammee akkam gochuu akka qabu na hima gargaarii yoo tan okay maal godha yoo isin jettan hin gargaarii yoo jettan ammoo akkuma waliin rakkatetti na rakkatu seerillee ammoo nama dhiisu biyya kana baate raasi carrisa hunda jammark buda mubeen jedhe kan namni dadhabaan waan ofiisaatti hojjechuu dadhabe namatti ergaa namatti ergaa jedhe hamma ammoo jaalallee jalaatatanii yaa jechootatti shooteen inni haasa'u yeroo baay'ee inni nama kofalchiisus dhugaa waan ta'e jechootatti shooteen inni haasa'u namoonni jechootatti shoo beektanii amma immoo jaalallee jalaa fudhatanii sila durbummaa tokko fudhachuu dadhabnaan anaan naqinaan jedhe buufee keessatti battanii warroonni dhaggeeffattan machee isinii galaa hamma immoo haadha manaa jalaatan waan inni jedhu dhaggeeffadhaa hamma dhumaatti like share godhaa nagaan. Akka ati intala kee fudhattetti waaqayyo lubbuu kee fudhatu siin jedhu ani maaliifi hiriyyummaan waan guddaadha waliin nyaannee waliin dhuunee jirra rakkinaaf bal'innas waa hedduu waliin dabarsinee jirra. Ati nama gaariidha hiriyaa yeroo badaa fi yeroo gaariis waliin dabarsine yoo diqqaate na gorsitaa nama sanis naaf gorsite dheeti si mari'adhe ati ammoo deebiteeti akka hin taane goote wanni an siin jedhu takkatti yoo jiraate intalli ati narraa fudhatte sun qeensi isii ka ergisaa rifeensi isii ka ergisaa udduun isii ka ergisaa gaafa si wajjiin rafuuf dhuftu kana hunda ofirraa baaftee saaxinii keettee si wajjiin haa raftu. Gaafa kanaatillee gammachuu kee kana akka gaariitti axxaaxaamta jedheetiin yaada. Kanas ta'ee sana namoonni hedduun hiriyaa amantanii hiriyyaan kun hiriyaa naaf yaadu nama gaariidha waa hedduu waliin dabarsinee jirra rakkoof gadadoollee gammachuu fi gaddas waa hedduu waliin dabarsinee jirra jettanii wanta keessan jiru fuutanii hiriyaa keessanitti ni mina. Hiriyyaan yeroo ammaa yeroo eeggatee waqtii eeggateeti isin miidhuu fi wanta isin harkaa qabdan takka isinirraa fudhachuuf kashira isinitti xaxu malee namni dhugamatti isiniif dhukkubsatee yookaan hiriyyummaa laalee wanta waliin dabarsitan laalee isin wajjiin miidhamu isin wajjiin gaddu isin wajjiin dhugaan gammadu hin jiru. Gaafa ati nama san caaltee argamte yoo jaalalaanis ta'e ati manaa ati qabdu yookaan jaalallin ati qabdu ta'isaa yoo caalte yookaan ati immoo qabeenyaan hojjattee hiriyaa keessan bira yoo tarte yookaan kallattii ittiin si kuffisee si bira dabruu sitti laallata malee gammachuu dhugaadhaa ka onne irraa burqesiif qabaatee si cinaa dhaabatee abshiir siin hin jedhu. Mucaa hiriyaa kiyyaa ka yeroo hedduu waliin turre intala takka tiiktookii kana irratti osoo olii gadi wilwil jedhu jaaladheeti. Ittiin mari'adhe intala tana jaaladhee jira fuudhuu barbaada akkami mee naa laalii jedheeti itti mul'ise. TikTokii kana irratti isii laayivii seentee jirtu tana intalli sun jedhee itti mul'ise. Yeroo sanitti omata akkanaan hin jenne mee ni laalla naan jedheetuma callise. Gaafa kaan dalagaa seenee anaa dalagaa irra turee booda boqonnaadhaaf gabbayu laayivii irra jiranii laayivii jala seenee yeroo ani wanta jedhu kooyina 30,000 ka inni kenne arge mana san keessatti maaltu deemaa jira dheetuma imannoodhe mucattiin ammoo naa galatoomi lubbuu kiyya si jaaladhaa si kabaja jettiin intalli anaa wal jaalannu ta'anaa wal fuuna jennee waa hedduu waliin haasoinee jiru lubbuu kiyya onnee kiyya tiruu kiyya jettiin amma gaa yoo maqaa kiyya kana arganni rifatan jedheetuma keessaa bahe booda yeroo dalagarraa bahee manatti galu waan jette waan siin jedhe san akkam gootere wanta mucaayoo sanii mee maal jetta
jedheeti dubbii sanitti kaase awoo mootii bar intalli suni siif hin taatu wanti isii hundi artifishaala rifeensi isii artifishaala qeensi isii artifishaala hudduun isii artifishaala haasoyni isii naamusa hin qabu dhalaa tiiktookii kanarraa winni jedhaa ooltu fuudhuu namoo siif hin ta'u ati nama gaariidha nama dalagataadha nama mootuyyuu karoora guddaa qabu naan jedhe okay akkasi tole ka eegati naan jette fudhadha jedheen utuma intalarraa gore amma tiiktookii kana keessatti gastii deeman hundarratti akkatti wal hammatanii akka killeetitti waliin deeman gurbaa ati narraa fudhatte si ammoo lubbuu kee fuudhu siinin jedhu akkuma ati narraa fudhattetti borommoo ka biraa dhufee sirraa fudhata arguu teetta bakka achi warri tiiktookii kanarra giftii nomaa miti beeytanii namni giftii torbaan tokko torbaan lama torbaan sadii isinii kenna kanaa ol isinii kennuu hin danda'u sababni isaas mallaqa lafa hareetii miti doolaarri giftiin kennamu kuni lafa hammaarameetii miti namni tokko hanga tokko kenneeti limiitii qaba gaafa dadhabu qaba gaafa mootuyyuu no kennuun faayidaa naaf hin qabu wanni an fayyadamu hin jiru jedhee gaafa inni dhaabatutu jira gaafa san isinis rakkoo keessa seentanii namni giftii isinii kenne sunis rakkoo keessa seena kanaaf nama giftii isinii kennu osoo hin ta'in nama onne isinii kennu jaaladha please gorsa tiya gabaabduudha